Akka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u, maatii keessaniif, jireenya keessaniif, bultii keessaniif nagaan haa ta'u. Nagaa waan hunda caalaa waan ta'eef. Akkuma beekamu tibba darbee namootaaf leenjii bizinesii niin kennaa. Kanaaf namooti barbaadan seenaa jedhee waamicha gochuun kun ni yaadatama. Nama baay'eetu dhufee namoota dhufan kanaafin dhaamsa dabarsuu barbaada. Amma tibba kana leenjii kennees namoota gara hojiitti yeroo bobbaasu namoonni baay'een isaanii warra kana dura jalqabee hojii sana dhiisee deemedha. Harka 100 keessaa harka 40 akkasii jechuudha. Maaliif namoonni kuni dhiisanii deemanii yookaan immoo maaliif hojjetanii milkaa'uu hin dandeenye kan jedhu xiinxala tokko godheen ture. Baay'een isaanii karaa sirrii ta'e hojicha hin jalqabne. Karaa sirrii ta'e hin jalqabne jechuun maal jechuudha? Jalqaba irratti beekumsa waa'ee hojii sanaa sirriitti qabaachuutu barbaachisa. Hojuma kamiyyuu hojjechuudhaa fi beekumsa waa'ee hojii sanaa qabaachuun dirqama. Leenjiin fudhanne. Lammaffaa irratti immoo isteeppii mataa isaa qaba. Jalqaba gaafa pilaatfoormicha seentee hojjechuu jalqabdu hoostii taata. Itti fuftee immoo eejentii taatee hojjetta. Keessumatti namni tokko koomishinii guddaa argachuu kan danda'u yoo eejentii ta'e hojjetedha. Eejentii jechuun barsiisaa jechuudha achi keessatti waan biraa miti. Namoota biraa qindeessee barsiisee garee ijaaruu kan danda'u jechaadha. Egaa yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbachaan ture. Ammas irra deebi'een dubbadha. Sooshaal miidiyaa kanarratti eenye bu'aan nuyi buufannu gammachuudhuma sammuu yoo ta'een alaa gama dinagdeetii wanta buufattanii qabdu jedhee yaadu. Kanaafuu sooshaal miidiyaa kana gara sooshaal neetwoorkiitti deebisuu barbaachisa. Sooshaal neetwoorkii jechuun maal jechuudha? Kana uummati keenya baadiyyaa sirriitti beeka. Uummati keenya baadiyyaa keessa jiraatu daaduu wal waammatee, daboo wal waammatee walii wajjin hojjeteeti kan inni milkaa'u. Kan inni lafa bal'aa ji'a tokko guutuu guyyaa 30 hojjetee fixuu hin dandeenye guyyaa tokkotti hojjetee fixuu waliin waan hojjeteef. Nuyi namoota barannee ofiin jennu warra sooshaal miidiyaa kanarra oollu biratti garuu nama waliin hojjechuun akka cubbuutti ilaalama. Nama waliin hojjechuu jechuun iyyuu inumaayyuu wanta waaqayyoon jaallanne akka ta'e itti namoonni amma lallabuutti geessan jirtu. Kanaafi nama waliin hojjechuun cubbuu miti. Namarraa qabeenya inni qabu jalaa fudhachuu, nama hatuu, nama gowwoomsuutu cubbuudha. Kanaafi gochoota akkasii nama rabsuu, nama jibbuu, namarratti ka'uun barbaachisaa miti. Kanaan alaa nama wajjin hojjettee bu'aa argachuu akka hin qabu. Kanaafi sooshaal neetwoorkii ijaaruudha as keessatti. Namni koomishinii guddaa argatu nama sooshaal neetwoorkii ijaaruudha. Sanaaf immoo sooshaal neetwoorkiin akkamitti ijaarama kan jedhu sirriitti barnoota barachuu barbaachisa. Egaa namoonni duraan dhufanii galmaa'anii hojjechuu dadhabanii dhiisanii ba'an kun baay'ee isaanii qoradhee jira. Warra hoostii ta'anidha. Warra callisanii ta'anidha. Hojii isaan hojjetan neetwoorkiin qabu, qofaa isaanii hojjetu. As keessa immoo qofaa hojjechuun aktiiv inkaamidha. Aktiiv inkaam kan jennu bu'aa battalaati argattu. Isheen sun persentii 20 yookaan persentii 10 kan hin caalle. Persentii 80 hanga 90 paasiiv inkaamidha. Paasiiv inkaamiin immoo nama barsiisaa ta'ee hojjete achi keessatti. Nama siisteema ijaaruu danda'etu paasiiv inkaamii argata. Asirratti nama ati walitti qabdirraati birrii kuteesii kenna miti pilaatfoormiin. Seera mataa isaa qaba. Tiraanzaakshinii hojjetame namni tokko hojiin achi keessatti hojjete persentii 70 kan inni nama sanaaf kennu. Persentiin 30 jeta. Persentii 30 keessaa immoo persentiin 10 bakka pilaatfoormii sanaaf galii ta'uu galaa jechuudha. Persentii 20 immoo namoota siisteema ijaaraniifi kan kennamu. Ejentootaafii jechuudha. Kanaaf egaa hojicha keessatti bu'a qabeessa namni ta'uu danda'u nama ejentii ta'edha. Egaa nama fakkeenyaaf ejentii siif hin taane yoo ta'e illee persentiin 30 numa sirraa cita. Ati hoostii kiyya hin taane yoo ta'es persentiin 30 numa narraa cita. Abbaan fedhe yoo hojjete achi keessatti persentiin 30 numa citaa jechuudha. Garuu kan isin ajaa'ibu yoo ejentii taatan isuma hojjettan irraa deebi'ee persentiin sadarkaa keessaniin isinii kennama. Persentii 4, persentii 8, persentii 12, persentii 16, persentii 20 jedhee kan isinirraa citee isinii deebi'aa jechuudha.
Yoo ejentii taatan waanuma hojjettan irraayyuu deebitanii argattu. Kanaafi akka carraa ta'e namoonni kana dura hojii kana jalqabdanii hoostiidhaan dhaabdan hojichi waan bu'aa hin qabne isinitti fakkaatu na bira kottaa leenjifamaa. Ejentii ta'aati hojii keessan itti fufaa. Bu'a qabeessa ta'uu keessan kallattiidhaan ofii keessanii mirkaneessitu jechaadha. Egaa qofaa fi gurra namaa wajjin hojjechuun bu'aa qabaachuusaa kanarraa argitu. Barnooti nuyi baranne, kaarikulamiin nuyi baranne kana nun barsiifne baraa namaa wajjin hojjechuu waan jedhu sana nun barsiifne. Qophaa keenya dorgomaa akka taanu nutti hime. Rakkoon guddaan isa kanaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa nuti miindaa barbaanna. Yookaan immoo yoollee paartaayimii hojjenne aktiiviin kaame kan jennu sana barbaanna. Meeqa naa kaffaltaadha wanti nu hojjennu. Abbaa qabeenyaa tokko waamicha nuu godhee kottu naa wajjin hojjedhu jenne isaan wajjin nannee neetwoorkii uumuu caalaa birrii isarraa argachuudha kan nu barbaannu. Birriin immoo har'a dhuftee har'a dhumti. Egaa namni tokko pilaatfoormii ana keessatti ejentii ta'ee hojjete jechuun akka nama siistema guddaa tokko ijaarrateeti. Akka nama fooqii tokko ijaarrateeti jechuudha. Namni fooqii ijaarrate yeroodhaaf dadhabee ijaaruu danda'a. Itti muddamee baajata isaa baay'ee fixee hojjechuu danda'a. Garuu gaaf tokko gamoon sun gaafa hojiirra oolu namni sun ofii isaatii fayyadamaadha jechuudha. Dirqama bakka gamoo sanaallee dhaquu san barbaachisu. Siistema jechuun akka kanaa jechuudha. Galiin argamuu kee barbaadu eessaaniyyuu sin ga'u. Lafatiin jirretti galiin sii galuu danda'eera taanaan nama eebbifamaadhaati. Tokko isa kana. Lammaffaa gaafa nama wajjin hojjennu amala namaa danda'uu qabna. Nama jaallachuu qabna. Nama arrabsaa, nama jibbaa hojii kana hojjechuu hin dandeessani. Jalqaba ofii keessanii namoota wajjin jaalala guutuu qabaadha. Isa booda hojii keessan seeraan hojjechuudhaaf jabaachuutu isinirra jira. Har'aaf kanuma isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadha. Namni baay'een hojii onlaayinii kana hojjechuudhaaf ni karoorsa. Garuu hojii onlaayinii dhugaa waan dhabuuf iskaamii fi sobduu waan itti baay'attuu fi akka itti hojjetu dhabee rakkata. Kanaaf irraa hojii onlaayinii tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Hojiin kun dhugaadha. Gara dhumaa irratti ragaa guutuu isinitti agarsiisa. Hojjettanii jennaan dhumarraa qarshii keessaa baafachuun salphaadha. Akkamitti akka galmooftanii fi akkamitti hojii kanatti milkaa'uu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Hojii kana hojjechuu warri barbaadan kallattiidhaan na hordofaa. Jalqaba irratti gara Play Store keessanii deemtu. Bakka search gootanii waa barreessuu dandeessanitti waan inni amma barreessu kana barreeffattu. Waan inni amma barreessu kana barreeffattu. Pop Life jettanii barreeffattu. Pop Life jettanii gaa barreessitan Pop Life in Itoophiyaa kan jedhu isinii fida. Isa sana gadi buufattu. Yoo in Itoophiyaa kan jedhu hin dhumne ta'es calliftanii dhuma Pop Life irratti search gootu jechuudha. Kana booda install gootu. Amma 97 irra ga'eera. 100 yeroo ta'u install godhee xumureera jechuudha. Open kan jettu kanatti buutu. Open kan jettu kanatti buutu. Notification turn on godhee jedha. Yoo barbaadan X gootu. Akaawuntii adda addaa fakkeenyaaf Facebookiidhaan login godhi jedha. Googiliidhaan login godhi jedha. Login with Google. Googiliidhaan login goona. Accept goona. Emailii keenya gadi tarreessa. 2 3 4 5 qabna yoo ta'e amma sana gadi tarreessa. Tolaa kan jedhuun hin banuu barbaada. Tolaa kan jedhuun hin banuu barbaada. Tolaa irratti hin bu'aa jechuudha. Tolaa irratti yeroo bu'u maal jedhaa? By continuing, Google will share your name, email address in the profile picture with Pop Live jedhee isinii fida. Agree and sharing godha. Amma profile picture asumaan filadha. Ittaansee profile picture kun erga galee booda maqaa naa kaa'eeraniyyuu bara dhalootaa kana miti yoo ta'e bara dhalootaa nan jijjiira. Bara dhalootaa nan jijjiira. Fakkeenyaaf bara dhaloota koo 2002 yoo ta'e yookaan immoo 2001 yoo ta'e 2001 ji'a lammaffaa guyyaa 12ffaa jedhee konfirmi godha. Konfirmi ergan godhee booda Itoophiyaa naa fidee jira. Fiimeeliidha moo meeliidha kan jedhu amma fakkeenyaaf
fiimeliidhaan agalchu. Fiimelii fakkeenyaaf fiimel ergan jedhee booda gajjallaa kanatti kunoo enter the inviter id jedha. Inviter id galcheedha 45 96 45 96 98 39 id koo gashitu. id koo gashitu. id kana gashuun kan isin barbaachise immaa inni anatu isin qajeelcha waan ta'eef asumaan kallattiidhaan follow akkana gootaniif. Follow nan gootan yoo ta'e tarii iddoo biraa dhattanii rakkachuu dandeessu waan ta'eef kallattiidhaan follow na gochuuf id koo galchitu sana booda submit gootu jechuudha. Isa booda login hedheetu login coinii 100 siin jedha receive goota kunoo ishee kana jechuudha. Receive goota confirm goota coinii fudhachuu jalqabdeetta jechuudha. Ammuma gara goodaa kanatti aayikanoota 5 argitu. Aayikanoonni kunneen baay'ee isin fayyadu waan ta'eef sirriitti hordofuu qabdanii. Halluu diimaan profaayilii keessan irratti mul'ata. Kana jechuun maal jedhaa? Your profile currently is 60% completed jedheeti polish up and making friends easier jedha. Waan xumuriin jirtu xumurii jechuu isaati waan ta'eef iddoo sana gadi tuttu. Iddoo qa'ii sana yeroo gadi tuttanii suura keessan isinii fidaa, maqaa keessan isinii fidaa. Maqaa keessan gajjallaa maaltu jira? Self introduction kan jedhu jira laasa kana. Self introduction kan jedhu kana jira. Self introduction keessa galtu worker jettanii barreessuu dandeessu yoo barbaaddan. Yoo barbaaddan worker jettu, yoo barbaaddan cleaver jettu, yoo barbaaddan agent jettu. Save jettu. Save. Amma self introduction barreessitaniitu jechuudha. Workeridha. Hojiin hojjedha jechuudha. Inni itti aanu taagiidha. Kunoolaa taagii kan jettu kana. Taagii kan jettu kana filachuu qabdu. Taagii kanatti buutu. Yoo barbaaddan hunda isaa filachuu dandeessu, yoo barbaaddan immoo tokko qofa filattanii fakkeenyaaf occupationiin kiyya teacheridha. Barsiisaadha miti. Isuma filadhee save yoon godhee xumurameera. Yeroo isin amma gara profaayilii keessanitti deebitan qa'iin sun hin jiru jechuudha. Halluun diimaan sun hin jiru jechuudha. Erga kana xumurtanii booda hojii lamatti isin hafa. Ammallee hojii lamatti isin hafa. Jalqabarratti maal gootu? My agency kan jedhu. My agency keessa seentanii ID koo barreeffachuu keessan check gootu. ID kiyya barreeffadhaa asitti. 45 96 98 39 jettanii yeroo isin barreessitan maqaa koo isinii fidaa. Gajjallaa please enter agent's ID kan jedhu jira. Isatti yeroo isin buutan reminder isinii fidaa. Confirm gootu. Congratulations kan jedhu argitu. Aziroo geessan iftanii keessaa baatu. Amma immoo AOT galtu. AOT kan jettu kana galtu. AOT kana yeroo galtan waan lama isinitti agarsiisa. Akkuma sagadasii keessatti ilaaltan waan lama argitu. Ni jalqabaa face authenticationidha. Face authenticationin kun isa duraarraa jijjiirameera. Argitanii takkaadhumaan bakka kana fidaa. Start certificate kan jettu kanatti yeroo isin buutan kaameraa isinii banaa. As keessa kunoo kana keessa fuula keessan galchuudha. Sekeendii 8tti fudhata. Kana keessa fuula keessan galchitu. Face authentication kennummaa barbaachisee abbaan qabeenyummaa yookaan real person ta'uun kee kan ittiin beekamu. Nama sirrii ta'uun kee. Rehobotiidhaaf hin kaffalu pilaatfoormiin kun. Yoo real person miti ta'ee face authentication kennuu hin danda'u. Kanaaf jechuudha. Kun kan inni maal jedhu jechuudha. Inni biraa bilbila keessan baay'een digootu. Isa booda xumurameera sun jechaadha. Nama ofii koo kana dura face authentication kenneera waan ta'eef hin danda'u. Ammoo bilbilaan galchaa. Bilbila yeroon galchu immoo bilbila koo galcheen baay'een deefoon kan jedhu sana keessatti nekesteedha. Asitti sirriitti hubachuu kan isin qabdan. Nekest yeroo isin jettan suura cittuu wayiiti isinitti dhufaa. Suura cittuu sana karaa gadiirraanii diraag kan jettu kana qabdanii yeroo isin harkiftan suurri sun sochooti. Seen sochooti ishee qabdanii harkiftu. Amma quba keessaniin ishee qabdanii garanatti yeroo isin harkiftan suurri cittuu sun dhattee bakka isheen galuun irra jiru sana dhattanii duuchitu jechuudha qaawwa sana.
yeroo kana successful kan jedhu isinii dhufa. Successful isiniin jedha. Koodiin gara WhatsApp keessanii deema. Kunoo koodiin naa dhufeera. Isan galcha fakkeenyaa fi isa booda next jedha. Amma lachansaayyu xumurameera jechuudha. Inni olii immoo utuu xumurameera ta'e certified jedha. Bakka sanatti inni xumurameera. Amma yeroo isin addana dhuftanii setting keessa yeroo isin galtan accounting keessan security isaa maal ta'ee jira? Medium ta'ee jira. Inni kun high ta'utu irra jira. Kanaafuu email keessan itti dabaltu. Email keessa yeroo itti dabaltan akkuma sana suura cittuutti isinii dhufa. Suura cittuutti isinii dhufa. Isa booda suura cittuu sana sirreessitanii koodiin isinii dhufa sana galchitu jechaadha. Amma garuu kanan isin agarsiisu akkamitti gara mana koo akka seentan, akkamitti gara bakka ani jiru paartii kiyyarraa akka seentanii isinitti agarsiisa. Bakka isinitti leenjii fudhattantu jira. Bakka leenjii keessanii sana sirriitti hubachuudhaa fi ishee tokkoffaa kana yookaan ishee lammaffaa kana tuttuu paartii kan jettutti isin geessiti. Paartii kiyya seenuudha isin kan isin barbaadda waan ta'eef jalqaba irra keessaa bakka itti seerchi gochuu dandeessantu kunoo isin jiraddana. Seerchi gochuudhaaf jalqaba isa gadii kana erga tuttanii booda bakka seerchii kana tuttu gubbaarraa lafatti waa barreessan isinii fida. ID koo barreessitu 45 96 98 39 jettanii barreessitu jechuudha. Gara gadii kana dhuftanii seerchi gootu. Erga seerchi gootanii booda maqaa kooti isinii dhufa. Maqaa koo argitanii maqaa kooti isinii dhufa. Kun profaayilii kiyyadha. Profaayilii kana gadi tuttu. Profaayilii kana yeroo gadi tuttanii sadarkaan irra jiru maal akkan hojjedhu isinii fida jechuudha. Gara gadii kana following kan jettu kana argitu following kana tuttuu jechuudha. Follow na gootanii amma egaa follow erga na gootanii na argachuun salphaadha baay'ee. Na argachuun salphaadha. Gubbaarraan ishee kanaan duuba deebitu. Ishee kanaan duuba deebitu ammallee kunoo ishee kanaan duuba deebitu. Ergasii booda bakkuma silaatti buutu. Bakkuma silaa isa gadii kanatti buutu. Yeroo kana gubbaarra paartii kan jedhu jira. Paartii ittaanii following kan jedhu jira. Following argitanii following kan jedhu sana tuttuu jechuudha. Argitanii anatu jira jechuudha ma following keessan jala. Yoo na tuttan kallattiidhaan bakka paartii kiyya seentan. Yeroo isin bakka kana dhuftanii waa isinitti hima. Maal isiniin jedhaa gurraachesseetu bakka kana giiftiitu jira. Nami giiftii namaa kennaa akkasiidha hidheetu jira. Giiftii sana tuqii isin jedhaa. 100 sila isinii kenneera miti isa darbadhu hidheetinni si shaakalchiisuu fi akkamitti akkati giiftii namaa ergitu waan ta'eef itti buuta rakkina hin qabu. Itti buuta. Giiftii kennuu barteetta jechuudha amma. Giiftii kennuu fudhachuu barteetta. Amma immoo maal goota sitti fakkaatee paartii kana keessaa iddoo tokkorra teessa. Paartii kana keessaa iddoo tokkorra teessa. Teessuma duwwaa yerootti gadi tuttu alloo si gaafata. Amma kan inni kun hin seene sababni isaa waan inni qaqqabaa waliif seene garuu siin maal si gaafachuu danda'a? Allocation si gaafachuu danda'a. Alloo godhii insufficientidha siin jedha yerootti qubaan gadi tuttu. Insufficient siin jedha yerootti itti buutu alloo godhi siin jedha alloo gootee seentaa jechuudha. Inni kan biraani amma koinii walitti guurrachuu jalqabdu san isinitti agarsiisuuf dhufean. Koinii walitti guurrachuu jalqabdu san isinitti agarsiisa. Inni jalqabaa booksiin isheen kun treasure box jedhamti. Gubbaa irratti kan isinii kennamti kun kan dhuunfaa keessanitti pilaatfoormichi isinii kennudha. Treasure box jedhamti kun. Kun gadi lakkooftee gaafa isheenii shaniin gadi lakkooftii 0 gaafa isheen taatu 0 yeroo isheen taatu tuttu. Koinii isinii laatti jechuudha as keessaa. Koinii isinii laatti. Inni lammaffaa immoo firework kan jedhamu laa kunoo gajjallaa kanatti dhufee jira argitanii. Firework kana tuxxanii duukaa deemtu. Yeroo isin firework kana tuxxan mana namaatti isin geessiti as keessaa isin baaftee. Mana nama sana dhaxxanii daqiiqaa 2 teessu daqiiqaa 2. Daqiiqaa 2 yeroo teessaniin dhukaa'a. Tiniin sun amma geesseen isin agarsiisee deebi'a. Ilaa kunoo mana nama sanaa dhanne ilaalaa. Nama kanadha kan gadhiisee yeroo argitanii
nama kanadha kan gadhiiseeru mana isaa jirra mana isaa jirra. Amma egaa namni kun kooyinii 50,000 vaayiraalii bitate. Kanaaf biyya isaa keessatti tokkoffaarra jira namni kun. Tokkoffaarra jira argitanii gubbaarraa nama 2,000 oltu isa hordofaa jira. Nama 2,000 oltu isa hordofaa jira. Kaan immoo kennaa kennuu fi argitanii akka kanattiin namni kun kooyinii 50,000 nama amma kana mana isaatti waame jechuudha. As keessa dhuftanii daqiiqaa 2 teessu daqiiqaa richiitiitu dho'a. Richiitiin dho'eera taanaan isin gahaa keessan argattaniittu jechuudha. Kanatti aansuudhaan dubartoonni akkamitti laayifii galuu waan jedhu immoo isinittan agarsiisa. Dubartoonni keessumaa galmee xumuranii yeroo laayifii galuuf ka'an akkamitti laayifii isaanii akka galuu danda'an isinitti agarsiisa. Jalqaba akkuma isinitti dubbadde aayikanoota gara gadii jirtu kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Isheen jalqabaa kun, isheen tokkoffaa kun laayifiitti geessiti. Isheen lammaffaa kun paartiitti geessiti. Isheen sadaffaa kun waa poosti gochuudha. Isheen arfaffaa kun meesejii dubbisuufi. Isheen shanaffaa kun gara piroofaayilii keessanii deemuufi. Kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Amma egaa dubartoonni yeroo laayifii galan hin rakkatu yeroo baay'ee waan ta'eef isaan agarsiisuuf jechuudha. Ilaa ishee jalqabaa kanatti bu'u. Ishee jalqabaa kanatti yeroo bu'anii gamanaa dhufteetu laayif kan jettu kun jirti addana laa argitanii asitti dhufti laayif kan jettu kun. Laayif kan jettu kun asitti dhufti ishee diimtuu sana tuttu jechuudha. Laayif ishee jettu sana tuttu. Bakka isinitti waa barreessitan isinii fida. Isan isinitti agarsiisuuf jechuudha. Yeroo isin ishee kana tuttan isinii banamaa. Fuula keessan kaameraa keessa galchitu. Bakki kun duwwaadha kan keessan. Bakki kun duwwaadha. Maal gootu sooloo istiriim jettanii barreessitu. Sooloo istiriim jettanii barreessitu. Sooloo istiriim jettanii barreessuun tamsaasa dhuunfaadha kan isin gootan waan ta'eef argitanii amma cover fotoon keessan iddoo kana kan inni jiraatu. Suuraa ofii keessanii galchitu kana. Achi immoo isin chaatingii filattu. Chaatingii kana qubumaan tuttu jechuudha akkana gootanii. Hankoo amma chaatingii irra miti kan inni jiru. Make friend irraa isiniif garuu chaatingii irra kan inni ta'uu qabu. Isa booda gara gajjallaa kana go live kan jedhu jira kunuudha. Go live ittutuun bu'in irra teessanii ennaan callisee dhumati lakkaa malee callisee dhumasin ilaala malee viidiyoon hojjetamaa jiru jechuudha. Yeroo viidiyoo hojjettan immoo fuulli keessan sirriitti akkasitti mul'achuu qaba. Go live jettanii sa'aatii sadiif live streamii hojjettu jechuudha. Sa'aatii 3 fi viidiyoo hojjettu. Seerota isin ittiin viidiyoo hojjettanii torbatu jira. Torban isaanii isinitti hima. Inni tokkoffaan fuulli keessan viidiyoo fuulduraa akka itti ka'uun qabu fuuldura taa'uu qabdu jechuudha. Fuuldura taa'uu qabdu. Jechuun fuulli keessan sirriitti mul'achuu qaba. Pirootokoolii sirrii eeggachuu qabdu. Pirootokoolii jechuun uffanni keessan sirriitti uffatamuu qaba. Harmi keessan mul'achuu hin qabu. Inni lammaffaan bilbilli keessan ol galagaleeti kan inni kaa'amuu qabu. Akkana gootanii dalga galagalchuu hin dandeessanii fuuldura akkasitti keessoo harkaan qabattanii osoo hin taane girgiddaa wayitti hirkifattaniitu kaa'attu. Inni sadaffaan neetwoorkii gaarii qabaachuu qabdu. Neetwoorkii baadii kan jedhu isin irratti dhufuu hin qabu. Inni sadaffaan ifa sirrii keessa jiraachuu qabdu. Dimimmisa ta'uu hin qabu jechuudha. Fuulli keessan sirriitti mul'achuu qaba. Inni shanaffaan utuu isin viidiyoo kana hojjetaa jirtanii namni yoo si waame duraa kaatanii deemuu dandeessan. Akkasitti girgiddaa waraabuu hin qabu jechaadha. Cuftanii baatu malee callistanii utuu viidiyoo waraabuu dhiistanii deemtanii isin adabaa jechuudha yoo akkana gootan. Inni ittaanu inni ja'affaan namni biraa dhufee asiin isin biratti mul'achuu hin qabu. Viidiyoon keessan qulqullinaan waraabamuu qabaa. Qofaa keessan kan isin taa'uu qabdani. Inni torbaffaan asirra taa'anii nama arrabsuun sirrii miti.
gabaabsanii irra isinii deebi'a. Inni tokkoffaan pirootokoolii keessan eeddanii taa'uu qabdu, uffata sirrii uffachuu qabdu, neetwoorkiin keessan gaarii ta'uu qaba. Isa lammaffaadha. Ifa sirrii keessa jiraachuu qabdu, bilbilli keessan istaandii sirrii irra taa'uu qaba. Sarfaffaadha. Inni shanaffaan utuu isin viidiyoo waraabaa jirtanii yoo namni isin waame biraa kaatanii deemuun qabdanii, yoo deemuun keessan dirqama ta'e immoo cuftanii keessaa baatanii boodatti deebitu. Inni ja'affaa namni biraa fuulaan dhufee isin bira galuu hin qabu viidiyoo irratti jechuudha. Inni torbaffaan nama arrabsuun asirra ta'an hin danda'amu, beeksisa garaagaraa beeksisuun hin danda'amu. Golaa ifettanii itti fuftuu seera kana eeguun dirqama ta'a jechuudha. Erga viidiyoo sana hojjettanii xumurtanii viidiyoo sa'aatii 3 sa'aatii 1 yeroo tokko sa'aatii 2 yeroo tokko yeroo teessan sa'aatii 3tti riwaardii ana keessa galtanii itti fudhattu. Riwaardii keessa galtanii badhaasa keessan fudhattu. Fakkeenyaaf riwaardii keessa yeroo galtanii laayif kan jedhu ana biraa riigulaar jedha, isin biraa laayif jedha. Laayifii keessa galtanii risiiv gootanii fudhachuu qabdu. Meebii 10,000 fudhachuu dandeessu, 20,000 fudhachuu dandeessu, pooyintii 30,000 fudhachuu dandeessu. Namoonni baay'een hojjetanii xumuranii tutuun fudhate nafu kanaafanii gurra simbosoo barbaade yeroo hojjettanii xumurtan riwaardii keessa galtanii fudhattu jechuudha. Egaa walumaa gala akkatti pooyintii argatan isinitti agarsiisee jira. Akkatti pooyintii fudhatan isinitti agarsiisee jira. Yeroo gaarii qabaadha.